wanni isin jechuu barbaadu bultii keessatti jecha namaa hin dhagayina. Tasgabbii rabbiin jidduu keessan haa kaayu, jaala rabbiin jidduu keessan haa kaayu, rizqii badhoo rabbiin jidduu keessan haa kaayu. Ammuma argame ammuma dhabame san akka nun goone booda cinqii biraa kan dhageenye fi mootu walii obsu, wal gorsu, irra walii taruu, wama xixiqqoof walitti fiiguu. Amma jaartii takka jira. Ta akka saree maraattee silkii fiidu beekta. Jaarta tokko jira biyya Arabaa kana. Ka silkii jaartii ofirratti. Wanni akkasii suni bultii namaa dhiiga. Silkii keeti ka isiiti. Maalumaaf fidee waan akkasii jalqabu. Mooriin mootu waan akka tiiktookii kana, feesbuukii kana, yuutuubii kana akka yoo silkiin tokko bade yookiin cabe nama jalaa hin jijjiiramneef silkii walii irratti fayyadamanii amantaa yoo jiraate silkii hundara naqatanii inboxitti fiiguu. Yoo namni namaa barreessellee nama rakkoo himatuu danda'a maal hooma hunda akka waan namni wanna itti dumaashillee fudhatu hin qabdu jechumaaf. Amma si galee yeroo baay'ee miidiyaa kanatti wanni bultii namaa dhiigu tokko jetteedha lammata inboxidha. Warri amma asirraa akka nama wal jaartu godhatu kun hundi isaa mana keessatti ilkaan walirraa yaasa si galee. Bultiin akkasii sun galma fagoo geettu jaalalli sobaa jaalalli asirraa girisatti muudii qabatan jaalalan ta'u. Akkuma miidiyaa kanatti jaarsaaf jaartiin lafarratti illee jiraatu qabdi. Boocha isaanii lola isaanii ollaa rabbashuu qabu. Nama wajjin jiraatan rabbashuu qabu. Haadhaaf abbaa rabbashuu qabu. Si galee namni jaarsaaf jaartiin yoo beela'e illee walii yoo beela'e bishaan dhugee wajjin yoo rafe yoo quufillee yoo walumaan quufe si galee rabbiin duniyaa rabbiin namaa kenna. Akkuma jaalala uummataa rabbiin isinii kenne kana wanti jaalala caalu hin jiru duniyaallee rabbiin namaa kenna. So kanuma aga doktorii miidiyaa kana jiruu fi manguddoo amma miidiyaa irra waggaa 10 wayi bubbultee fi hangafa amma keessanii tokkotti agaruma isin lamaanitti dhaamatuu fi rabbii jecha isin jaaladha. Rabbi tokko asiina gorogoraadha dhibam. Rabbii jecha isin jaaladha. Rabbi hamtuu isinirraa haa qabu. Jechuudha barbaada ka rabbi khayri malee gammachuu isa malee hamtuu isa rabbi nu dhageessisin inshallah. Allahu amiin. Galatoomi doktora keenya hedduus jaalannaa ulfaadhu fayyaa ta'ee yaada obboleessaa kannu akka nama tokkotti hubannoo nama dura qaban akka obbolummaatti waa'ee miidiyaa illee hubannoo qaban namni namaa kan nuu kannite adamanaatiif illee walumaan nuu kannite galatoomi ulfaadhu hedduus jaalannaa. Kabajamii duraanillee waa hedduu wajji keessaa dalagaa turre ni beeyta. Rakkoo hedduu wajji dabarree agas darkaa maatiitti waan dila takka wajji hojjechaa turre ni beeyta. Ammallee murtiin si jaalataa gara fuulduratti illee murtiin faayidaaf si jaalatu murtiin feemasummaa keetii osoo hin ta'in asluma ta'uu keetiifu hagam akka walii waan dila takkaan miidhaa namni waan asirra waliin jennu yookaan wajji jennu nu arga. Duuba keenya naafisiif rabbiin beeka hagam akka waliin dhiyaannu mistira meeqa waliin qabnu. Bizinasa waliin qabaachuu waan dila takka akka waliin qabnu namni beeku hin jiru rabbiifu bagaansi baree obboleessi kiyyallee taate durirraa hoos hin jaaladhaa galatoomii ulfaadhu obbolummaan ta maallaqaa ta faayidaa ta garteemi yeroodhaa osoo hin ta'in ta namummaa ta oromummaa ta islaamummaa ta waadila hojii qabnu sanii jechaa'u si jaaladhaan illeeni naa ulfaadhu galatoomii wallaahi. Anillee umraa dhufuudhaa isin dubbisa. Inshaallah yoo rabbi jeeqot akka ajaa'ibatti. Kullen najala velo dhufatte gadda beeyta. Kullen velo dhufatte sila velo sura kam taate? Aboo isima asi diaspora tokkotti heerume diasporaan duraan birrii ergaa fi ture immoo dubbii kaasee biyya faranjii kanatti namni wal sodaata kun illee gadhiisee amma lafatti hafte. Soo kullee bira dhaquu heddaaree ammaatiin? Aboo jaartii diasporaan dhala diasporaan velo itti uwwise amma maal jedhee bira dhaqaree namni maan naan jedha tama biraa rabbi naa hiru tama ija takka illee taatu. Manfua kana keessaan dhabamtu laalee manfua makana keessaa karaa baankirraajii kanoo dhaabadhee eeggadhatama madaabii badde kophee hammaa matiin baddi bara. Baankirraajii kanoo yoo dhaabatte tapane madaabii kophee hammaa matiin badde dhabamtu bara. Aslinya sebenarnya ini sering mana-mana biarkan gitu. Bangkeraji begitu mah, tu singkir deh. Ya, bangkeraji.
Yaa akhi nuti manaa hin deemne manaa. Yoom? Baankii raajii kanaafoo maxxanumna hin jennaan jira. Maxxanni sultee wayii beektaa? Baankii dha jenneeti diiganii haaromsanii. Oh akkana bira dabarre kam kinara. Malee aan hin beeku. Oh baankiin sun diigamtee amma waan biraa ijaaran beeyte akkana bira dabarre karaa. Maal ijaaran? Mana nyaataa godhanii uumanuma baankuma sanuu. Gooro mootulluu jennaan asiin karaa seenalee abbuudii kana biraan gattarte osoo riyaaleen hin geenye asiin mirga yoo bitaa yoo zoorte manni nyaataa ijoollee harargee tokkollee jira achi shara sittiin achilee hin dhabamtu beerre. Yaani magaalaan jijjiiramte amma akka durii miti. Yaa mama masjiida Oromoo bira dhaabbannee eeggannee guyyaa Jumaa salaa turuuf tura koon hin jira. Yoo manni nyaataa jijjiiramellee waan manni rabbi jijjiirama. Manni rabbi jijjiirama. Masgiidni waan biraa mana naggadaan ta'u masgiidni jijjiiramu. Yaa mama jennaan jira karaa azuumiin galtu masjiida Oromoo achi ammoo dhaabannee nama rakkoo hin jira.